يا شمار كفوني لمان أورمو أنا دويا تنمر الدرجة تون دقيسانو سلامتان تيجان أون الرابرويت بكجرتاتي سندك بيجا سواني سبعة بويا جالتا ما في كبجما بويا خيرك أو بويا جمتاتين نجياني تسينجي تشوفر بعد أراونتين بفهم واي فيروس أمته أورمو كيس جرو ركوب أمته أورمو كيس جرو الرأي هذا برباد ركوب نكونيس يوخام فيروس نكونيس فيروسا لما يجود أكن أورمو كيس جرو فيروس نتوقفان هنغازادا فيروس لما فان مو نازر يجود kana waan ta'eef arra vaayirasii lameen tana hangaasaa fi naazir lameen tana irra haasoo barbaanna saniif sasseena jarri kun ummata oromoo keessa maal oofaa jiran maal godhuu jiran ummata oromootiif bu'aa buusuu jiran immoo khasaaraa fiduu jiran waan wajjin ilaalla jechuudha. Sebbaa tokko isin affeeree san booda walitti deebine jechuudha. Nu wajjin tura. Casa bombi, aleli bigami, ariya kumakato, ubati debi, yo mujajabe, almata fi murata jabara bondi baze, botu madubeta, bolol tuf gantuf, agurra zabazi, undu sumaega, mati bekti gane. لفدير هولو أكاغون نجسة فون اللاتي سورو أكاسنا جانو ماتي بيك تغالين لفدير هولو أكاغون نجسة فون اللاتي سورو رجتو قلبينا كيفرامنا في بي جاراتو كنجالو جبادو يا وبابو تبي يابلولو كرانا تديمتو ملكي صفاتولو بيلاب ديبون أرقين غنا ما قلقلا جبات موتا أجيسي صورة موتا نسكتلا نكابيني بيكي وندمتو سيفسفا جبات كيرانسو وفندر كيفا أبسوا دي جاغب رماتي نوفا نجفنون نيغان نوفا فوري جالا نيغان تتراران كالمان نيغينيا مني لكي كارو كارو نيغينيا ويانا كريم مكسيتي بيا كينيا إنسان سنو لولا جتري وسنا لكسيني جارب تفان قوين زيني شيدا ولا فاني جارا غاچاني سبرو مو ناجرات أنكو رميا في بيبنا نفل من المي لكبنو بيلا بيبنا في الجرب فنو وما برتا ورمو نبازنا على باكينيا نور رميا في البنيران نمر مرسيدنا انجي فنو نوما تورمو هاي ولتي دي بنجرا أكما ريفو سنجي جودا أرام تنا وانتين أفيف واي فيروس أورمو خيسا جرو بكوبا أمتو أورمو خيسا جرو لكم نكونيس هنغاسا في نازر يجو يبدو خيسان هنغاسا جلاس نديمتان نازر جلسنا ديال بجيتنا منا واني سان جانيس نبيتن جيتنا منا واني سان راحات سانيس خايو سانيتس نبيتن جيتن أمنا يجوران مالف أني الرباينا لقي فيدين جرا واني سان بوست غورانيس واني سان غتيجي جل لايفي سانيس لقيتن جرا جورا واني سان راحات سان سانيفو دكتور هنگا ساني في نازريس شايني جنبا أباوني جودا أباوني جنبا سون مكيسانيتي جارو أولو ليسان أباورا غنكيسان كجبا إسان أباورا أودي إسان واني فكا نيدا فكينيا كجبا إسان أودي إسان كيسا مالي أباون نما إسلاما نياجيفتي ورا صلاة نياجيفتي ورا صومون نياجيسان جاني أوديسان وان هدو نما خفل تشيسو دا يجودا نما قبصوف به يو خان صلاة به أباوني أجيسا يو خان صومون به أباوني أجيسا والمانجلتيو أباون نما إسلاما هم فيتو
jaanii odeessan jechuudha. Akka waan gartee abaa'oon nama islaamaa jibban tokkotti haasa'an jechuudha. Sun immoo kijiba jechuudha. Kijiba guddaa, kijiba gartee dhugaarraa fagaate, han gartee ijoolleen xixiqqishoonuu warri gartee amma lafaa ol guddachaa jirtu irraa hin dubbanneedha waan akkanaa kana jechuudha. Namni mee akkamitti abaa'oon islaama ni jibbitii ilaalme dhaabni adda bilisummaa Oromoodha. Islaama ni jibbanii nama salaatu ni ajjeesan, nama gartee soomanu ni ajjeesan jedhanii odeessan jechuudha. Hangaasaafis Naaziris olala akkana olala hin fakkaanne barlaal namni gizee kijibu kijiba gartee xiqqoo fakkaatu namni na amala jedhee yaadu takka kijiba namni kijiba dhugaarraa fagaate gartee mee amma rabbittiin isin kadhadhaate mee amma isin abaa'oon nama islaamaa ni ajjeesti jettee ni amantan ilmaan Oromoodha. Warri dhugaaf amantan warri dhugaan yookaan dhugumaan Oromoof qabsan warri yattan mee dhugumaan jecha akkanaa kun oduun akkanaa kun ni amantani dhugumaan maaliif rabbiin sammuu nu kan sammuu keenya kana itti xinxaluu qabna jechuudha. Waan tokko dhageenya yookaan waan tokko haasofnu xinxaluu qabna obboleessoo. Abaa'oon islaama jibba jaarraa abbaa gadaa maali? Rabbi rahmataa godhuuf jaarraa abbaa gadaa kan abaa'oo hundeesse maali? Amantiin isaa yookaan amantiin deemtu taate jaarraa abbaa gadaa musliima. Dhaaba san keessa ni salaata ni salaata ni soomana ni soomana jaarraa abbaa gadaa Rabbi rahmataa godhuuf. Elamoo qilxoo islaamaa miti islaam maaliif hin ajjeefamne inni dhaaba san keessa? Jaarraa abbaa gadaa maaliif hin ajjeesin abaa'oon? Egaa abaa'oon yoo islaama jibbu taate jaarraa abbaa gadaa maaliif hin ajjeesin? Elamoo qilxuu maaliif hin ajjeesin? Shamarran keessa soo barbaadde asli Oromoodha musliima miti. Musliima dhaaba san keessa ni salaatti ni soomantis obboleessoo raggaatu roobaa maali? Musliima gartee urjii dhaabaa qabsaawwanni irra baay'inni warri dhaabaa san keessa jiru islaama. Hooggantoota keessaa si ofeete siifin waama obboleessoo himee si fixuu danda'u islaama achi keessa jiru. Dhaaba adda bilisummaa Oromoo keessatti eega namni ani uummata Oromoo fi qabsaawee walaboomsa jedhe lubbuu takkitti isaa eega Oromoo fi kanne jedhe amantiin wal qoodin hin jirtu adda bilisummaa Oromoo keessatti. Dhaaba ABO keessatti namni islaama waan ta'eef hin ajjeefamu, kiristaana waan ta'eef hin ajjeefamu, waaqeffata waan ta'eef hin ajjeefamu. Seera fi heeraatu jira obboleessoo dhaaba adda bilisummaa Oromoo keessatti. Dhaaba gandaati miti. Adda laal jechi isaa adda bilisummaa Oromoo jechuun gartee dhaaba gandaa keessaatiin obboleessoo dhaaba dhiigaan dhaabbateedha. Dhaaba dhiigaa gootota ilmaan Oromootiin dhaabbateedha. Saniifuu hangaasan maal fakkeessee haasawaa akka waan ABO'n wallaga qofa taate. Hangaasaa fi Naasiris ABO'n akka waan gartee wallaga qofa taate miti. ABO jechuun wallaga qofa miti obboleessoo. Harargeenis ABO'dha. Arsinis ABO'dha. Illuu Abbaa Booras ABO'dha. Walloo godinaaleen fura takka. Godinaaleen Oromoon hundi ABO'dha obboleessoo. Abbaa feeti yoo dhiyyeessa qaama isaa kan yoo akkasitti dho'isite yoo akka dho'isite ilaalte ABO jeessis ba'a obboleessoo. ABO jechuun wallaga qofa miti. Yoo ABO jechuun wallaga qofa jettee yaadde kijiba obboleessoo. Dhugaasii maaliif amma hangaasaan ani nama barateedha jedha. Nama barateedha jechuudha. Naasiris akkasuma. Garuu akka waan nama baratee tokkotti akka waan nama barumsa qabu tokkotti hin haasawwan gisee haasawwan obboleessoo. Ilmaan Oromoo amantaan qoodu barbaadu.
ilmaan oromoo gandaan qoodu barbaadu. Ilmaan oromoo kun wallaggaadha kun harargeedha kun maaliidha jecha ilmaan oromoodha adda qoodu barbaadu jechuudha. Kaayyoon hangaasaa fi kaayyoon naazir kanuma jechuudha obboleessoo hin gowwoomina ilmaan oromoodha. Way wallahi baay'ee wanti isaan irra haasa'u waan baay'ee qaanyii guddaadha. Yeroo ammaan tana keessatti yeroo Oromoon dammaqee jiru kana keessatti ilmaan Oromoodha amantaan qooduun hin danda'amu. Gartee gandaan qooduun hin danda'amu. Ilmaan Oromoo hundi amantiin kaabbaati kan nama dhuunfaati amantiin. Garuu kan kiristaanaas musliimaas waaqeffataas maaltu walitti fida? Oromummaadha jechuudha. Kan walitti fidu Oromummaa qofa. Abbaan fedhe amantii fedhe qabaachuu danda'a. Waan fedhe itti amanuu danda'a. Garuu waan walitti nu fidu wanti itti wal nu amansiisu tokkoffaan maali? Oromummaadha. Oromummaa qofa jechuudha. Garuu hangaasaan maali? Akka waan qabsoo tana keessatti islaamni yakkatamaa ta'e tokkotti namni tokko yoo salaate ni ajjeefama jira. Namni tokko yoo soomane ni ajjeefama jira. Kijiba isaa laalame. Dhugaa. Saniifuu hangaasaa fi naaziriin ba'a. Sooshaal miidiyaa kana namni kan itti fayyadamu ummataaf sagalee ta'udha. Ummata sagalee hin qabneef sagalee ta'uu yoo barbaadan yoo haqaa ummataa kan dhoofamee baafnu yoo kan jettanii yaaddan ta'e dogoggortanii jirtan. Maaliif adeemsa kanaan dhugaa dubbachuudhaaf Oromoof bu'aa buusaa hin jirtan khasaaraa malee. Ummata Oromoo ijaaraa hin jirtan diigaa jirtan malee. Ummata Oromoo amantaan warra isin hordofu jechuudha. Amantaan adda hiraa jirtan. Gandaan adda hiraa jirtan. Daawit Ibsaadha jechuudha. Wallaahi billaahi rabbitti kakadhe lameen teessanuu jechuudha. Hangaasaa fi Naasir yoo akka walitti ida'amtan wallaahi tokkichaa Daawit Ibsaadhaan hin geessan. Tokkichaa Daawit Ibsaadhaan geessan. Mee isin hangaasaan ummata Oromootiif maal godhee beeka? Naaziroo ummata Oromootiif maal godhee beeka? Kan as bahee Daawit Ibsaa arrabsu. Kan as bahee ABO arrabsu. Mee isaan ummata Oromootiif maal godhanii beekan? Takkaan goone takkaa Oromoof jecha Oromummaaf jecha takkaa hidhamanii beekan. Takkaa dhagaa darbatanii beekan. Takkaa tumamanii beekan ilmaan Oromootiif. Takkaa gabrummaaf jecha takkaa beelanii beekan. Takkaa dheebotanii beekan jechuudha. Mee afaan kamiin afaan guutuudhaan ABO dhufanii arrabsan? Takkaa ummata Oromootiif jecha takkaa gaaratti galanii beekan. Takkaa qawwee qabatanii beekan jechuudha. Du'a namni takkaa Oromoof hin lolin, takkaa Oromoof hin dheebotin, takkaa Oromoof hin tumamin, takkaa Oromoof hin hidhamin akkamitti as bahee qabsaa'aa tokko arrabsa? Akkamitti as bahee dhaaba nuuf jecha daggala san nuuf jecha amata meeqa waggaa meeqa beelaaf dheebuu dabarseessan akkamitti gootawwan keenya akkamitti arrabsuu danda'a? Gatii kamiin arrabsuu danda'a namni akkana? Mee ijoollee teenya mee isin yaadaan akkamitti arrabsuu danda'a namni akkana? Wanti ajaa'iba ta'e immoo waa tokko isinitti Daawit Ibsaadhaa aangoo irraa bahuu qaba. Aangoo gartee hayyu durummaa adda bilisummaa Oromoodha jechuudha. Bar aangoo tana maallaqa ittiin argatu. Aangoo adda bilisummaa Oromoodha. Amma Daawit Ibsaan hayyu dureedha. Hayyu durummaa kana aangoo maali maallaqa ittiin argatu bara obboleessoo Daawit Ibsaadha. Wallaahi akka waan maallaqa ittiin argatu seetanii qoy aangoo irraa habuugee jettan bar Daawit maallaqa ittiin argatu. Ittiin argatu bar maallaqa. Mee maal faayidaa argatamee Daawit Ibsaadha hayyu durummaa